maaliif borullee amma quraana qaraateetiin boru waasin jedhan borullee deebitee deebii isaanii kennuudhaaf deemtamu jaanii oolanii bularree habiibtiin qara'iin maaliif hoo jaa qara'ii yallaa ani rakkoon qabu garuu maal jaanatteeti guys mi on gargaara tap copy link godha odan amma isinin qaro guys እሺ ጊዜ ብራይ isinin qara rakkoon qabu dogongoruu yoon qara'ee dogongoruu jiraates rakkoon qabu garuu amma isinin qaru gisee biraa isiniif qaraa ishee Rafu iddaatam takkan dhageenye takka kana duraan innaa xeenaa qara'ee qubee takka wanni harfii takka qofa dogongoree dhumarratti jechuudha hijaaba kana sittarratti sun فيديو خير نفسي بسم الله الرحمن الرحيم جت اسمع إنا أعطيناك الكوثر إنت اسمع حبيبتي ما شاء الله إيه قلتها أمرت صدق الله العظيم لو سنجين شفتي أكستي فيديو نستكال لالمي في سنجي بك أما يسين سلابر بكا هانا دوغون غورتي حبيبتي guys warros warros ani lena na jaibu ana ani bar kana ajayu ma ni wega nam tako ni nyeri kaswa balai akallo wanje da moson tay warros ani lena na jaibu kana ajabu kan betani kan giza she kono wal fanifte kono ajisi fanifte a'udhu billahi subhanallah taqullah guys taqullah gazairan sanai anoro masgida kessa wa ballese badi faide uga maski akida namni akamitti namani beta namni hokko namni tokko wuzee dogongoraan dhuguma namni isa qajeela kee barbaadu namni kun maaxaaxaalii takkan jira minaat maaxaaxaalii bakka nama axaaxaaluu tokko jira bara beetee maaxaaxaalii ka jedhamu nama takka jechuun ofirraa akkanatti namni sun humaa akka nama waan beeynee bakka anaatu waa beekaa anaatu irra musliima anaatu irra hijaabsiistidha waan jedhamu tokko ni jiraami namni tokko quraanee dogongore bikka dogongore sun bikki sun sirrii miti bikka kana sirreeffadhu akkas jedha namni sun bikka jallisee hun beeku bargisee isin guutuu fiddanii waan san jettan bikki rakkoon jirtuu bikka kamiin beeku bikka kana dogongortee jaati garsiisaa nama irra guddaan gaayis wal gargaara miitaa eekkasi wal gargaara quraana banatteetuma teessee qara'uu qabdi caccabsitus banatteetuma teessee shukosis magaraati sama saddaqallaa olaazimatti walitti cufattee laayifii cufattee baata lumatti bar itti fuudhi habiibti oofi qaqqarai furadhu ni furadhaa wallahi jammari wallahi quraana fideen dubaati furadhu habiibti xarri goone bikka cabsinee mi nuti cabsinee irruma dabarra jechuu cabsaa barata namni quraanatti qoosutu badaa malee onnee keetirraa fedhinnaa qabaattee qaraatee cabsuu rakkoon qabu kana abbaa fedhe gaafachuu dandeessa no jeena wallahi rakkoo hin qabu qarai deebi fidi yallaa fidi qarai namni osoo caccabsiin ka barate eenyutu jira aalimni guddaanu caccabsanii quraana tumamanii qaraanii arra baratan deebi fidi qarai yallaa ati dura fidire aansamootaniin bidaamaan akka qabu anki silkiirra qaraa deem ani wallahi naman qaanfadhu tarabbii malee ta namaa irra keessan kaa'e deemi silkiirra qaraa fidi qarai habiibti anis silkiirraan qaraati qarai maal rakkoo qaba ati duree gadi ga'a يا ربي قومتي مدينة مجيسي قاري والله أنا فاتي من مشجرين اللون
Koi irarti bariyootan. Eenyu? Viidiyoo waraabaa. Koi irarti yootan abar. Irra guddaan osoo Aliifa biyyatti baratiin Zoomii keessa barataa jira. Qaraan jiru ani xiqqa. Ati maal rakkoo qaba qareetti jedhiisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tanuma beeytu qaree. Ukkosan maqaa jira qoy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Koi silkiirra laalladha koi. Eegalii nyaata hootu. Ndee. Ana. Qaree haadha faadhiin sodaati wallaahi qaree. Tarabbi malee tana maa dhiisi. Hai nama sodaatta inshallah. Jira koi kan hin jarjarsinii. Deemsii sirreessaa jabsitellee. Ay maal taate habibti wala dooliyeti aamin jechuun wallaala. Aamin jechuun kan ammaa sun wallaala dhafaate. Maal dhibba shan eessaa dhuftan amma? Quraana qara'uu deemtanii? Isin. Namni dhibba shan eessaa dhuftan? Wallaahi. Qoy amma ibsaata. No. Firii akkan ta'uu fi mana amraatiin. Tattaa. Rakkoon qomma haddarra kaayyadha. Viidiyoo waraabuufi kaa. Maal jettee? Hayyee haadha faatee. Habibti gisee takka namni dhibbi sadii bakka dhufe hin beeku ani. Sheexana waa meesil. Kun olaa quraanni. Hayyee. Mee eegali rabbi eegalate quraan harka qabda yoo eegalan quraan harka hin qabu. Habibti amma eegalamaa rakkoon. Bismillaahi rahmaani rahiim. Hayaa waraabbattanii dharagaadha. Wayyoo kufeen kee qoy. Inni sirreeffadha. Naa taatee jiratti jaaladhe haadha faatee. Kootu yoos moo'ee na qaraa yoo namoota qaraa. Ibsaa. Bakka dhiisi. Paradise. Wayyoo. Ya Allah. Yoo namoota haa ta'u dhiisu wal moonee waliin qaraasifnu. No qaree maal rakkoo qaban daa'ima adabbiin ta'u. Maali jennaan yoo amma adabbii ta'e gisee namni biraas nu adabbiin ta'u jecha amma nuti wal adabuu qabnu. Fedhinnaa keessa. Wal adabuu qabna bituu adabbii ta'uu qaba taaptaan godha. Adabbii ta'uu qaba qoy. Taaptaan godha gaa'is nama achiisaa hin qaraasisa. No. Ati maaliif qaruu sodaatte? Ni sodaatte? Taaptaan godha maal Habibti ta'us taaptaan godhaatiin nama achiisa. Habibti usin billaasha viidiyoo waraabamnu. Lameen suuraa takka karaa in karaa waa akka ajaa'ibaatti karaasi nama achiisa. Abaa guutaanii karaasisa. Baba sadi guys namni gara. Nanisha welcome.
Indemulu. Thank you, Lubu. Guys, nama wachi sa in karasi sa. Guys, nama wachi sa nama. Nama wachi sa guys. Kau nama wachi dan. Isha nan dibba jafi manamani dibba afurun turre duran calci badi du finamni amma isa luftan qur'ana qara'ana na fi dai luftani ma sha Allah Tani ba tabitti kasi arsu. Umman shifati kenna fida. Lensa kenna ni kono kenna marbadan barni benna bar. Video waraba ultan wallahi No kara barbanna ni karaan video danda ke sani ginammo. Makiyati karai. Ay baka makush. Bilasha tarkata fi video. Qual sarà in sodato durano ma sodatti di mo malif karudit Ankanin sodat wara komenti sodat wara nama so bakata ka chapseti ani shekol gurdan sunnin gizel wani video na dalagan gesa sukar ke de bagada ankanin sodat don yo be kha chapste yo qosa chapste male oson be kha chapste amma asli ka far gite ka kom shekte jabudda sindura sanfa na arsa kasi sun habibti oson be yo chapste swabar katan sinje beiti qalbi daf yo akata ko gote gan rako Kun hoto ko kara udi ka ta kara dinne yenan kada to tan